ilmi namaa kun bakkuma oole fakkaataaya yoo beeyladaa wajjiin ooluu heddummeessillee beeyladama waliin oole san fakkaata yoo nama gaarii waliin oolillee sanuma irraa dhaala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala akki jedhe ilmi namaa horima wajjiin oole san fakkaata xabi'aan isaa itti dabra jedhe ibnu khalduunillee ummanni arabaa kun gaala nyaachuu heddummeessan foon gaalaa nyaachuu heddummeessanii xabi'aa gaalaa dhaalan jedhe gaalli qalbiin isaa goggogaa hinaaffuu heddummeessuu gadoo dagachuu dhabuu gadoo namatti kaayata gaalli waggaa sagalitti illee hin dagatu akkasuma warri turkii illee foon fardaa nyaachuu heddummeessinaan xabi'aan fardaa itti dabarte jedhe ibnu khalduun xabi'aan fardaa cimina jajjabina kana qaba kanatu itti dabre jedhan gaarummaan kanaaf foon bineensaa nyaatinaa jedhan foon waan summii qabu kalafarra loohuullee nyaatinaa jedhan foon allaattii cifaa qabduullee nyaatinaa jedhan ka cifaan al oolattu maaliif xabi'aa isaa santu namatti dabra jechuu namni yoo foon bineensaa nyaatilee bineensuma san ta'a foon bineensa gadheellee nyaatinaa jedhan akka booyyeefaa gadhe masan taha namni yoo foon isaa san nyaate kanaaf zamana kan amma namni maal nyaachuu heddummeessa foon maaliitu baay'ata yoo foon hoolaa heddummeessanillee hoola masan tahan jechuu hoolaa jechuun arrabaa miti obsa qabaachuu mashaqqaa dandahuu horata gowwummaalleen keessaan dhabamtu garuu yoo isii nyaachuu heddummeessan akkasuma gaafoon re'ellee foon lukkuu hoo zamana ammaa kan namni foon lukkuu nyaata foon lukkuu namni nyaachuu heddummeesse wacuu iyyuu kaakkisuu waan silaa hojjetuu qabu hojjechuu dhabuu fakkeenyaaf lukkuun koola qabdi koola isii kanaan barriftee bakka fagoo gayuu hin dandeessani kanaaf bakka gaarii ooluun waan gaarii filachuun jechaa fi gocha keessatti illee nurra haa jiraatu jajjabaadha bineensan ta'inaa walitti lukkuulleen ta'inaa wacina walitti wacinaati waan dalaguu qabdan dalagaa cal'isaatuma